Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam Oromoo nagaa baga jiraattan bakkuma jirtanitti Ramadaan akkami bubbulima keessa argitanii namni wanti hundi namaa ifa jaarraa abbaa nagaa baay'ee tokko nu gaddisiise maalifi namni waggaa 38 bosona taa'u odoo hin taane maaliif bosona taa'ee jedhee uf duuba isaa laaluu qaba. Kalee OMN inni affeerte duraan kalaallu nuti uffata inni achi uffatee deemu suuraa isaa qofa laalla, kalee yaada isallee argine jechuudha. Kanaafuu jaarraa abbaa nagaya Oromos bakkan bu'u, Arsii Bahaadhiyallee bakkan bu'u, mataa ufillee bakkan bu'u. Maalifi namni waan dabarse dagate tokko mataa ufillee bakka bu'uu hin danda'u, Oromoo bakka bu'uu dhiise. Kanaafuu jaarraa abbaa nagaa Arsii bakka hin bu'u, ardhas borullee Arsii bakka hin bu'u. Kanaafuu ni balaaleffanna. Maaliif namichi kun dhibbatti bilisxiginnaadha. Kalee dubbii argitee Oromoo hunda mataa dhukkubsite haasa'ee ani kadhaabadhu Oromoo waliin mootummaa waliin hin dhaabbannaa jedhe. Nuti kabeeynu duraan abaa'oo tokkoomte keessatti beeyna malee yaada isaa kalee nu ife. OMN illee naa galatoomu. OMN har'a inni balaaleffatu kun nama dukkana keessaa nu baase. OMN Oromoo hunda dukkana keessaa baasee har'a ifatte baasee Oromoon akka fedhe dubbachuu danda'ee jira. Kanaafin baay'ee isa balaaleffannaa. Dubbiin isaa kalee inni dubbate sun baay'ee tokko garaa nu nyaatte. Ammaaf yoo ka jennu inni Oromoo tokkoyyuu bakka hin bu'u. Kanaafis duraanillee isan beeynu, miidiyaa irratti illee beeynu, oduun kalee arginee amma eegas illee yaada isallee arginee. Kanaafuu nuti inni Arsillee bakka hin bu'u, mataa ufillee bakka hin bu'u ni balaaleffannaa. Isinitti dheeresse Oromoo naa jiraadhaa ni balaaleffanna. Ani akka nama tokkootitti yaadni kiyya ta duraan dursaatti yeroo tokko OMN galateeffachuu qaba. Akkasumas Guyyoo Waariyoo baga jaarraa abbaa nagaa ka jedhan kana nuu fidanii iccitii isaa nuu baasanii namtichi biltsiginnaa ta'uun ifa gala. Kanumatti aansee immoo dhaabbileen birallee dhaabbileen siyaasaa hundi isaaniitu yaadni isaanii uummataaf ifa ta'uu qaba. Namtichi kun nama waggaa 38 bosona taa'ee Oromoo fi jedhee qeerroo isaaf jettee dhumte, isaaniif jettee dhumte dagatee dhiiga qeerrootiin garaa guuttatee har'a as baheetiin ifaan ifatti ani biltsiginnaadha jechuudha wanni hafe hin jiru. Yaadni kiyya kanumaa dhaabbileen Oromoo guutuun isii yaada isii ummataaf akka ifa taatu beeytonni faana deemtanii akka qorattan nurra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee baga rabbiin jala bultii ayyaana Eid al-Fitriitiin isin ga'een jaa. Kanumatti aansuudhaan nuti tani kaadhaa fi Jaafarali bakka Oromoo bu'uu hin danda'anii, uummata Oromootiifis faayidaa fiduu hin danda'anii. Kanaaf jecha uummanni Oromoodhaa isaan kun akka seenaan nu gaafataman gocha ilaa amma eega isaan hojii dhiiga ganna qalamu duraanii hundaa walitti damarame isaanii fi uummanni OPDO warri dhiiga namaa ganna hundi seenaa addunyaatti akka nu gaafatan abiyyuu umrii dheereessanii fi akka uummata Oromoo sirna nafxanyaatii wajjin lafarraa dugugu godhuuf qophii xumurachaa waan jiraniif jecha qeerroo fi qarreenis dammeenee bakka jirru uummata kana akka firraa eenyuun dhaamsa kiyya kanuma galatoomaan jira. Caffeeramis yaada gaarii kana kaasuu keetiifis galatoomii. Kaadiroota biyya Ahmad diyaaspoora irraa bitee galchee horiin ta'an ilmi namaa kan maallaqaan bitamu zamanni namni
birriidhaan bitamee saba ifirra duulu sun dabree jiran fakkaatti. Hangaasaa Ibraahim Kabisha Diimootii fi akkasuma Jaafar Aliitiis Harargee bakka bu'anii kaadiroonni biroo kan naannawaa biroo irraa diyaaspooraa tilleen akkasuma Oromoo bakka bu'anii Oromoon diyaaspooraa kana dabarsiti. Ana adamsa kana si dabarsi Bilisaa Umar magaalaa Riyaadirraa. Maqaan kiyya Suleymaan Ambooyyama Ameerikaa Yuunaayitid Isteetsi irraa namni irraa dubbachuu fedhu Hangaasaa fi Jaafar Alii ilmaan Harargeedha bakka bu'an. Harargee guutuu miti Afran Qalloo bakka bu'an. Ilmaan Afran Qalloo, ilmaan Jarraa Abbaa Gadaa, ilmaan Jinnii jaanii isaan haasa'u maqaan balleessaa jiran. So an akka ilmaa gartee Harargee tokkotti akka Afran Qalloottis ta'e niin balaaleffadhaa duraan dhaabbadhaa. Maqaa keenya hedduu nu balleessaa jiran gartee waan fokkottuu hunda haasa'aa jiran gartee haadha namaatii fi abbaa namaatii fi kun cuftirraa afaan jiranii. So akkasii yaalii galatoomii qilleensa irra oolchitan waan dhaabmadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hawaasni Oromoo addunyaarra jirtan hundi wanni Harargee keessatti deemaa jiru kun Tanaqaa fi Jaafar Alii uummata Oromoo Harargeedhaa akkamitti kan buune hawaasni Oromoo hundi beekuu qaba. Waan isaan dalagu jiran tanaafis itti gaafatamni mataa isaanii akka ta'e hawaasni Oromoo bakka jirtan hunda beekuu qaban jaa dhaamsi kiyya kanumaa galatooma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaada gaggabaabsineetu immoo kannannaa yaada gabaabaa xiqqaa tokkoon qaba. Warra akka Tanaqaa fi Jaafar Alii nuti bakkas nun bu'anii uummata Harargee nuti isaan bikka nun bu'anii nuti uummata bal'aadha uummata qabsaa warra isaan caalaa qabsaa'e meeqa qabna. Tanaqaan faan nama kaleessa uummata OPDO amma agartee harraageessa warra akka nu wajji fiiguu kana jala fiiguu kana wajjin kalee isin uummataa miti maal takkaa qabsiisanii beetanii miidiyaan OBN takkaa waa'ee Oromoo dubbatee jira jee uummata kana arrabsaa ture arraga maaleen akka namoonni goon hin qabu maallaqa waan ta'eef afaanitti darbina callisee jira jechuudha. Seemaatii miti nuti isaan bakkas nun bu'anii uummata warra akka Jaafar Aliitii fi Tanaqaa kana isaanis hin beeknu yoo qabsoo Oromoo eessaa akka deemtuu fi eessarraa akka deemtuu uummata hin beekne uummanni kun sii galte. Kanaafuu nuti